የብርሃን ምንጣፍ ድባቢ ዘርጋ ለውዳሴሽ Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya araarri waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis nagaa isin akkam jirtu maatiin hundu nagaadha baga nagaa taatanii nageenyi waan barbaadamuudha lafaaf iddoo jirtan hundumatti nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha egaa har'a oduu baay'ee nama gaddisiisu tokko dhagahee tananii anillee qoyiriyoota kiyya kanaaf qooduun qaba waan kana warri dhagahin jirtani keessattuu ijoolleen biyya Dubaay jirtan hojii koonistiraakshiniiti warri deemtan ijoolleen dhiira jechaadha of eeggannoo cimaa akka gootanii viidiyoo kana hojjedhe jechaadha obboleessa keenya asirratti argitan kana guyyaa erga biyya Dubaay deeme ji'a tokko jechaadha dhalataadha Wallaggaati obboleessi keenya kuni nan hojjedhee jijjiirama maatii koos jijjiira jireenyi Itoophiyaa keessatti rakkoo keessa akka jiran akkasumas maatiin isaanii manarraa qabeenya isaaniitirraa lafarraa buqqa'anii haala nageenya biyya keenya ni beektan jedhee yaada haala nageenyatiin qabeenya isaaniitirra buqqa'anii bakkee akka jiran odeeffadhee jira asirratti maal jechuu barbaade hin nyaannatu nama nyaatti laala mucaan kun liqeeffatee dhufe biyya namaa laala biruma namaa sanillee ofirraan galchiin lubbuunsa gara abbaasaa gara samii deebite jechaadha kan nama gaddisiisu dheengadda liivirra taa'eeti qixxaa goggogduu takka nyaatee beela'e jedhee goggogduu takka nyaatee jedhan kaffa'ame namoonni keenya gaaf lubbuun jiru wal quban qabnu mucaa kana gaaf inni akkas jedhu san namoonni har'awaa isaa akkasii himan kuni osoo gaafa san bira dhaqanii waan rakkate godhanii fidu nyaatuma tokkollee bitanii fi ruuzuma guyyaa tokko bitaniif illee gaariidha jechaadha egaa akkuma beekamu ani waan akkanaa kana garaan na kaffa'a beektani garummoo viidiyoo kana wanni hojjechuu na dirqamsiise akka irraa barattaniif ijoolleen keenya inni du'e laala dhufee ji'a tokkotti lubbuun isaa darbite kan jiru biyya Dubaayidha maal akkamitti akka inni du'e beektu garuu osoo koonistiraakshini hojii koonistiraakshini jechuun hojii ulfaataadha hojii ijaarsa manaatii shiboo baatanii ol baasuu feerroo baatanii baasuu bulukeettii baatanii baasuu minaamina kanatu jira kanaafuu hojii koonistiraakshini kana hojjechuudhaaf gara Dubaay erga deeme ji'a tokko guyyaa kaleessaa akkaataa lubbuun isaatti dabarte bulukeettii irratti kufe jedhame bulukeettiin irratti kufee battalumatti lubbuun isaa akka darbu ta'e jechaadha jireenya biyya lafaa tana in jiraanna boruuf jiraanna in hojjetanna in guddannaa jenna garuu guyyaa biyya lafaa dhiisne keessa tatat jennee deemnu tasumaan beenu har'a duune boru duune hin beenu garuu biyya lafaa kana hin cinqabna akka waan aangoo qabnu akka waan hunda ofii godhachuu dandeenyu borus kana godheef taanis kana godhee achis akkas godhee boru mana ijaarradhaa yookiin bakka hojii daldala akkanaan banadhaa uffata akkanaan onlaayinirra order godhaa maalii jireenya akkasiin godha hin cinqabna biyya lafaati la biyyi lafaatuun garuu guyyaan fuute nuun jettuun beeynu kanaafuu an dhaamsisinii qabu obbolaa keessan ganaa biyyarraa dhufuu heddanillee warra dhuftanii Dubaayin keessa jirtanillee hojii akkanaa gaafa hojjettan of eeggannoo cimaa godhaa muuxannoo nama barbaachisa kuni barnoota irraa hin qabdu taanan hojii koonistiraakshini yookiin barnoota isaa ogummaa isaa hin qabdu taanan in hojjetin hojii akkasii hojiin akkasii hojii lubbuu kee balleessuudha maaliif yoo muuxannoo qabiwwanni tokko fakkeenya shunkurtii muruu yoo hin beekne ta'e akkamitti akka muran yoo hin beekin si dhiba kanaafuu waan tokko raawwachuudhaaf dura ogummaa isaa beekuu qabda yoo waan san ogummaa isaa yookiin leenjii koorsii fudhattanii leenjii isiniif kennanii hojii kanatti seenne ta'e calliftaniituma hin beekna jettanii bulukeettii baattanii fooqii baatanii achi caccabdanii dugda citu jira lubbuun darbe kan immoo luka irraa qurxametu jira kan duudi citee akalaat godoloo isa godhetu jira kan tubboo duudi citee lafeen duddaa kuncitee fincaan qabachuu dadhabanii tubboo laastikii godhatanii mana yaalaa jirantu jira ijoollee keenya baay'eedha Dubaayitti rakkoon akkanaa kan isaan qunname jechaadha kanaafuu adaraa keessan hanga danda'ame waaqayyoo gaditti of eega dhugaa lubbuun takka baanan hin deebitu lubbuun abbaan hin eeyne torbaan hin eeydu jedha Oromoon gaafa mammaaku kana jechuun kiyya of eeggannoo cimaa godha waan irraa muuxannoo qabnetti hin hojjedha jettanii itti seenina maaliif lubbuu keessan dhabdu
garuu wanni see garaana nyaate mucaan abbaan isaa mucaan laafirra dhufee abbaan mucaa maal jedhe birri nama liqeeffatee deemee jedhe gizee lammaffaa jalaa gubatee sadaffaa irratti milkaa'ee fi deemee jedhe Dubaay. Laala abbaanii anu ofii kiyyaafuu manarraa dhukannee bakkee irra buqqaanee bakkee jirraa dhukannee jiraachaa jirra qabeenyarraa kaanee haala nageenya biyya keenyatiif kan ta'e jechaadha kun. Inna kana keessa jirraa ani maali nani reef isaa akka gara biyyaa galu godhaa jedhe. Laala Oromoon Dubaay hin jirtan warri mucaa safara mucaan jiru jirtan walitti dhiyaadhati akkasumas waan danda'ame walitti odoo buusnee mucaa kana reeffa isaa gara biyyaa galchinee abbaan awwaallatee boqonnaa obsa argatu ka maal godhani akkasumas maatiin inni irraa birri liqeeffate sunillee yoo danda'ame yoo nama dhiisuuf ta'e rabbi jedhee horiisaaf hin dhiisaaf yoo nama hin dhiisneef illee ta'e hawaasni Oromoo walitti birmannee haga danda'ame haga nu ga'een birri 2,000 1,500 200 haguma birri 2,200 illee wata irratti guurree irraa kafaluu qabna jechaadha obboleessa kana maalifi lubbuu yoo baate hin deebitu garuu haadha abbaan mucaa kana mucaan keenya hojjetatee bakka as keessa ba'e rakkoo cinqii dhokatanii jiraatanii haala nageenyaa boru ajjeefamnaa iftaan duunaa guyyaa duunuun beenu sodaachaa jiraata hok jedhee wachii namni qufa'e nutti dhufan jedhanii namni nageenya biyya keenya kana sodaachaa osoo jiraatanii kanuma keessa uumee naa bahe mucaan kiyya kun wayitti naa bahe jedhee abbaan isaa odoo gammadee jiru guyyaa wanni marroo waaqayyo irraa jiraate malee hin ta'u guyyaa kootu rabbi namaan jedhu mucaan guyyaa kaleessa bulkeettiin irratti lafa kufee lubbuu isaa darbe. Inna nu hundi keenya du'aadha jechaadha ullaachiin maachine nu hundu warra du'a eeggatudha nu hundu duutota du'a gaafa siniin jedhu garuu du'a akka malee du'a biyya namaa kana rabbi sinaa eegu keessatti ijoolleen gola namaa jirtan rabbi biyya namaatti sin ajjeesin dhuka biyya namaatti bakka sin ajjeesin maalifi boolellee geessanii boolettillee oduutan biyya keessanitti bakka sin awwaallatan maatiin achii fuudhee boqonnaa argata. Kanaafuu adaraa keessan haga danda'ameen yoo dandeessa of eeggannoo godha. Ijoolleen haaraa biyyarraa dhufaa jirtan ganaa ka dhuftanillee immoo dhuftanii biyya Dubaay keessa ji'a 2 jeessa jirtan warra hojii humna hojjettan hojii koonistirakshinii kana keessatti of eegaa laala. Bulukkeettiin ogummaa sin barbaachisa. Waan ogummaa irraa hin qabne tokko hin hojjetti seenina. Bakka lubbuu keessanitti murteessina maatiin keessan isin barbaadu namni isin barbaadu baay'eetu jira abdiin kutatanaa biyya lafaatirra biyyi lafaa Iyesuus ifuun tolle isinii miti sin nama foonii miti isa jiraatadhaaf hin tolle isaa fanniste inni nageenya fideefi gaafa dhufu kanaafuu biyyi keessan dhugaa samiidha gin haga biyya samii san deemtanii haga lafa kanarra jiraattanii hojjetattanii maatii keessanis nama isin duuba jiru rakkataas qarqaaruudha nageenyi keessan dursaadha jechaadha. Nageenyi keessan dursaadha kana gaafa siniin jedhu waa'ee mucaa kanaatitti as deebi'e bakka yani sururna jedhe keessa kootitti gammachuun agar maaliif tasa du'e akkaataan itti du'e illee abba dhufee immoo ji'a tokkotti du'e rabbii jedhaati nan hojjetadhaa naa dabartii hiyyummaan injiifadha jedhe biyya namaa kanatti dhufee ji'a tokkotti lubbuu isaa darbe. Hidhammaarra ranullee dhufne waggaa 10 waggaa 12 waggaa 13 14 biyya namaa jiraanne hin ammaarramee laala kana laalatti of ilaala waaqayyo asiin nuti asiin nu ga'e galanni isaa baa ta'u gin obboleessa keenyallee kan boqate rabbiin lubbuu isaa hamaaru boqannaa barabaraa mirga qulqulloota mirga Isaaqii mirga Abrahaam nu faadhaabu lubbuu isaa jannataan nu haa qananiisu maatii isaa jajjabina kennuu fi akkasumas firoottan hiriyoota isaa warra wajjin biyya kana dhufanii rabbi lubbuu isaa obsa isaanii faa kennu isaan jajjabeessu jedha. Asirratti maal jechuu barbaade dhaamsa walii galaa jechaadha. Hundi keessan bakka jirtanitti of eeggannoo godha. Kee hojii koonistiraakshini hoo muuxannoo isaan qabne yoo beekumsa isaan qabne hin hojjetina. Lubbuun takka baddee jennaan isinitti hin deebitu. Kanaafuu obboleessa keenya kanarra haa barnoota fudhattanii viidiyoo kana hojjedhe viidiyoo kana sheer waliif godhaati obboleeyyan keenya hojii akkasii hojjetaa jirtan of eeggannoo cimaa godha. Of eeggannoo cimaa godhaati lubbuu teessan du'arraa of oolchaa. Lubbuun baatee hin deebitu. Isin duutanii jennaan hin galtan.
hafuudha achumaan kadu eenyutu nu gale ododuun kadu egaleeti Hacaaluu gala Hacaaluu namni marra gammaa garaa keessan ba'a duuti sobduudha duuti guyyaa nu jalaa dhukattee nu sobde koottoo jette ammoo kana si kaafti yeroo siif illattu haga jirta haguma kanaaf wal jibbina laala biyya lafaarratti haguma kanaaf jiraachuu wal dadhabna haguma kanaaf lafa dhiisnee biraa deemnu kana lafa kana wal saamna haguma kanaaf mana walirraa diigna haguma kanaaf qabeenya borgannee biraa deemnu kanaaf wal ajjeesna haguma kanaaf hiyyeessa miina haguma kanaaf dhugaa jallisna haguma kanaaf soba dubbanna kino haguma kana dhiisne deemna biyya lafaa sobduudha ergisaadha daqiiqadhaan nutti fayyadamtee dhugatti carqii yoo dhumee uffannee yoo dhumee magannaa miti biyyi lafaallee akkasuma irraa fayyadamne isheen irraa fayyadamte gaaf guyyaan keenya ga'e ganneetuma biraa deemna ishuma keessa oolla har'a isheerra deemna boru ishiin gubbaa oolti jechaadha dachee so kana gaafan jedhu keessatti of haalallufani warri nama miinu warri nama ajjeesne mallaqa namaa saamnu warri dhugaa jallisnu guyyaa kino akkanumatti waa'ee kootto dhee keessan kaasuun beeknu garuu biyya lafaa kanarratti gaarummaa tokko facaafannee hoo deemne buqannaa bara arganna garuu biyya lafaa kanarratti hammeenya yoo deemne akka ibiddi gahaan namnu eeggachuu beeka kanaafuu of eeggannoo godhaa jechuuf viidiyoo kana hojjedhe waan dhaggeeffataniif galatooma hunda keessanuu isin laallata ijoolleen United Arab Emirates keessa jirtan of eeggannoo cimaa godhaa kee ijoolleen dhiiraa jechaadha warri hojii constructionii kanaan dhuftan hojii humnaa biyyarraa 450 kaffaltanii 500 kaffaltanii innuu sin harkaa gubatee lammaffaas deebitanii akkasi kaffaltanii haga sadaffaa yaaltanii dhuftan jechaadha dhuftanii garuu osoo waa tokko illee hojjetatee lubbuun keessan darba qabeenya namaa liqeeffatanii dhuftan isaallee ofirra odoon kafalin duutan jechaadha kanaaf of eeggadha waan hunduu yeroo isaa qaba osoo 500 sanii hoolota 2 sadii 4 5 takka wanni kireessitanii achitti ishii qallabdanii ishiidhanu gara miliyoonarraa ta'uu dandeessa lafa mana xiqqoo mana darbaadiyyaa jiru kireeffattanii achi keessatti hoolota sangoota osoo qallabdanii sangootuma 2,500 kana sangootuma qaqaxan jedhe qal'aa isaa 2 bittanii faagulloo achitti bittanii nyaachistanii waggaa gaafa ayyaana irratti gurgurattan isuma miliyoonaan gurgurachuu dandeessan jechaadha isaarra 500 bittan fuulduratti tokkicha 500 gurguruu dandeessan kanaafuu guddinni biyya keessa jira biyya namaa bichaa miti lubbuu keessatti murteessanii hojiin achitti hojjedhu maali jedhaa deema dursa yoo waan irraa muuxannoo hin qabne ta'e ittiin deemina waan lubbuu keessan balleessu jechaadha akkanatti kanuma isiniin jedhaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa warroonni chaanala eebbisaa entertainmentii dhafaara wataatan laayikii sheerii sabskiraayib gochuudhaan nu cinaa dhaabadhaa isiniin jenna obboleessa kanallee akka inni reeffisaa gara biyyaa galu haa bira dhaabannu maatii kana haa qarqaarru abbaa haqarraa qabu sanillee uummanni Oromoo walitti buusne irraa kafaluu qabna mucaa kana inni darbe nuuf hin deebi'u cubbuun isaa akka irraa wajjin hin awwaalamne haqni namaa wajjin akka hin deemne kana fedhaa hawwiin kiyya kana ijoolleen Dubaay jirtan warri mucaa kun haa qarqaaramu jettan warra feemasoota guddoon garee TikTokii irratti sagantaa qabaati qarqaarsi kun akka ta'uun hawwii kooti waan dhaggeeffataniif galatoomaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii viidiyoo kana sheer waliif godhaa ijoollee dhiiraatiif jecha